Ashamaa harka fuunee ordoftootaa fi kabajamtoota Fu'aad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti simbira haga hoo jechuun barbaada. Eeyyeen warri haaraa dhuftan maatii keenya ta'a, maatii jaalalaa ta'a. Asirratti kanneen bashannansiisoo fi ergaawwan adda addaa asirratti isiniif qabannee ni dhufna. Eeyyeen kanaafu Fu'aad Showdha maatii ta'uun dirqama. Haala kanaan subscribe godhachuu hin dagatinaa. Nooruu anaa dhufu jecha booda himar Fu'aad keessan asirratti yaada isaa isiniif qooda. Ergaawwan adda addaas illee asirratti isiniif dabarsa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Warri asirra jirtan immoo laayik nu gochuudhaan baay'ee jabinni isiniif kennaa jirtanu haalaan daran nama gammachiisa jechuudha. Ulfaadhaa galatoomaa. Ana caalaa waaqni isin haa kabaju yoo jedhallee wayya jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee Hamzaa Jimmaa dubbataan ture jechuudha. Waa'ee Hamzaa Jimmaa kaleessa miidiyaa irratti yookaan Facebook irratti dubbataa akkan ture hundi keessanuyyuu gurraa qabdu natti fakkaata baay'een keessan. Yeroo baay'ee an waggaa lama moo sadi gahaan jira waa'ee Hamzaa Jimmaa kana dubbachuu eegaluun koo jechuudha. Maaliif ani jechuudha ani kan isin argitan kana jechuudha. Wallaahi billaahi maqaa rabbiitiin maqaa waaqaatiin isiniif kana dhalala. Maqaa rabbii na uumeetiin jechuudha. Cubbuu ilma namaarra kaa'ee waa tokkollee wanti na gammachiisu hin jiru. Miidiyaa koo guddifachuuf waan adda addaatiif jiraachuu kana hin beeku. Waan dhugaa ta'e malee ilma namaarra cubbuu hin kaa'u jechuudha. Maaliif anis nama shiichi ol guddataa cubbuu narra kaa'amuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafu cubbuu ilma namaarra hin kaa'u. Warri baay'een keessan soba jettu. Yeroo baay'ee an dhugaa kana waan hin beekuufan waan an gurra kootiif ija kootiin argeefaniin kurrifadha yeroo hunda jechuudha. Hamzaa Jimmaa ustaaza jettanii ustaaza bakka hin bu'inni yeroo hunda kurrifadha jechuudha. Mee an kun maaliin keessaa argadhaafan cubbuun ilma namaarra kaa'aa qabu. Waan hin beekuufan waan hin argeefan yaa ilmaan koo yaa ijoollee koo yaa obboleettiiwwan koo hin gowwoomfaminaa. Hamzaa Jimmaa sobee jechuudha. Sheekii maraattee fi saree maraattee ajjeesuudha jedhama yeroo mammaakamu. Oromoo yeroo mammaakamu akka jedhama. Kanaafuu namni ilmii garaa keessaa qabu osoo beekuu godhaa jira waan ta'eef sirraa'uu hin danda'u jechuudha. Maal gochuudha ree? Ajjeesuu sirraa'uu hin danda'u. Maaliif akka haqni namaa nama hin gadhiifne akka ilmi namaa gubatu akka ilmi namaa azaabatti jechuudha akiraatti waa hunda kaffalatu waa hunda nuti jaahila amma baay'een keenya jaahila waan taaneef wal caala jechuudha. Maasiyaan keenya illee wal caala jechuudha. Maaliif inni osoo beekanu dhugaa ta'uu osoo beekanu godhanuu fi wanti hin beekne osoo hin beekin wanti godhanu adda jechuudha. Adda wal caala baay'ee wal caala jechuudha. Kanaafuu an yeroo baay'ee nama akkana hin tuqu na argitaniittu garuu Hamzaa qofan tuqa. Maaliif waan hin beekuufanii jechuudha. Haadha manaa inni duraan jechuudha. Haadha manaa ishee gara biyyaa kaaftee gara achi isa fidde jechuudha. Gara Bahariin isa geessite jechuudha. Wallaahi boo'icha isiin boossu osoo dhageessaniyyuu egaa madaan qubaa abbaa gubaa jedha Oromoon yeroo mammaakuu jechuudha. Isheen intala Wallaggaati jechuudha. Intala Wallaggaa dhalattuu Wallaggaati. Egaa nama ilmii qabudha. Kanaafuu isiin namtichi kuni nama ilmii qabudha qulqulluudha jetteetu amanteetu jechuudha. Kan isiin akkas taate haa ta'u malee Hamzaa Jimmaa kana gara 100,000 wayii itti baaseen as fide jettee isallee gunoo guruppii keessatti hidhennaan jechuudha. Wallaahi innis illee dhugaa dhidhee amanee jechuudha waggaa lamaan adda. Jennaanin achi booda hiriyaa kootii waliin ciisetti. Hiriyaa isiitii wajjin ilaalame ilma namaa. Allahu akbar. Kuni waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Hiriyaa isiitii wajjin bultii sadii hin keenyetti. Bultii sadii booddaan gara mana dalagaa kootii deebi'e hiriyaan koo mana jirti jedha. Hiriyaa kootii wajjin walirratti qabeette. Egaa kun waan dubbachuuf nama qaanfachiisudha. Namni haala kanaanii maqaa rabbiitiin yookaan immoo waa'ee rabbiitiin dalagatu ni jira waan ta'eef kurrifadha yeroo baay'ee jechuudha. Dhugaan bultee mul'attiidha Oromoon. Yeroo baay'ee yeroo kurrifadhu akka jedhu dhiisii ustaazan tuqini dhiisii nama kana ustaaza bakka hin bu'u aalima bakka hin bu'u kun kafaraadha jechuudha. Nama kafaraa nama osoo beeku kafareedha kun. Namni osoo beeku jahannamatti of galcheedha jechuudha inni. Haa ta'u malee har'a immoo ragaa guutuu wajjin isiniif qabadhee dhufeera. Baay'een keessan eda diiviirratti Facebook irratti waraabeen ture jechuudha. Waraabennaan in sobaa jirtaa cubbuudha in sobaa jirtaa naan jedhan. Miidiyaa kee guddifachuudhaaf waan hin taa'in dubbatin naan jedhan. Annama akkasii miti wallaahi laasa.
dhaggeeffadhu. Dhugaa irratti hin du'aan. An fakkeessee buluun beeku. Fakkeessee buluun beeku wallaahi laasa. Osoon fakkeessee buluu beekee kaayiroo ittiin bula. Gaafan barbaade waan barbaade deeggarii akkuma jira biseetti jiraatan kan argitanitu miti. Gara qilleensi jiru barbaadaniitu deeggaru. Nama akkasii miti wallaahi. Nama akkasii osoon ta'e silaa isaa bakka kun nattaafu kan shan ta'ee dhufu jedhee an dubbadhu ana toof beeka waan ta'eef. Kun ammas mee obboleettii keenya tokko qabadhee dhufeera. Inni lammataan immoo abbaa manaa jechuudha. Jaarsa ishee inni immoo jechuudha dheengedda fuudhee wajjin jiru kana isiin wajjin ispoortii dalagsiisaa jiru dheengedda jechuudha. Isiin jechuudha haadha manaa namaati nikaa ofirraa qabdi. Yaa Rabbi bara maalii keessa jirra jechuudha. Gurbaan kun afaan isaatiin jechuudha. Biyya jira gurbaanni biyya jira. Haadha manaa koo waggaa 2 jechuudha. Waggaa 2 mana xalabaa taa'aa jirtu janajjanee mana dalagaatii baasee fuudhee saniyyuu immoo hin fuune jedha awwala ijaazaa buufatee ulfa garaatti waa hafee jedhu intalatti. Sana booda inni giddii ta'uyyuu nikaa hidhatee jedhu. Allahu akbar. Gurbaas isiniif qabadhee dhufuu danda'a. Hojiirran jira waan naan jedheefanii amma bibiluu fiifan ture. Garuu sagaleen isaanii jira waan ta'eef. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Cubbuun waan warran kaa'u waan dhugaa tokko malee. Suuraa wajjin illee akka haala itti fuudhee jechuudha. Suuraa natti ergee suuraa yeroo itti wal fuudhanu jechuudha. Ishee hamma inni fuudhee wajjin jiru sana jechuudha. Ishee walaa ka dhiise. Ishee walaa dhiise. Natu birrii 70 deebisiisee fi mucattiidha jechuudha. Egaa hin kakatu. Wallahi rabbiin kana godhu an birrii 70 malee wanti siinatti baaftan jiru. Isiin immoo 100 wayii itti baasee jiru. Isii kan gubeen naan gaafatte garuu gocha inni irratti godheedha. Garuu 70 jechuudha. Rabbiif rasuulii jedhi kaffalii fi haqii mucaa kana jireenya isa dhabsiisaa jedhee. Jedhee kana jedheennaan 70 ijoollee baareen irraa akka kadhatee kaffalee fi jechuudha 70 Itoophiyaa. An nan beeka waan ta'eef. Ragaa wajjin waan an beekuufan dubbadha malee zimmeen ilma namaarra waa kaayeen dubbadhu waan jechuudha. Itti aansuudhaan amma mucaa inni dheengedda fuudhee akkana ispoortii barsiisaa jiru sun jechuudha. Isiinis naggaadee dhabeettu. Nikaa nama baattee jirti tokko. Allahu akbar. Nikaa nama baattee jirti. Osoo ijaazaa buufatee osoo godhu ulfeesse. San booda nikaa irratti nikaa hidhatee jechuudha. Isii awwalaas immoo akkuma sana jechuudha. Osoo nikaa abbaa manaa kiyyarraa qabu quraana keessaa waan ta'e natti qara'ee jedha. Jette mucattii isinii duraanii jechuudha. Quraana keessaa waan ta'e natti qara'ee hin danda'ama waan jedhu naan jedheette. Am jaahilaa isatti hin beeka jette. Allahu akbar. Kanaafu namni aalima fakkaatee nama akkanaa fakkaatee maaliif isin miidhaafan kurrifadha jechuudha. Yeroo baay'ee an feesbuukii taa'e jechuudha. Areeda dheereffatee maaliif isin shawwadamaa namni. Kanatu nama raachaa jechuudha. Inni osoo nikaa abbaa manaa ofirraa qabuutuyyuu dhufee na wajjin osoo jiraatu na wajjin si wajjin hin ciisu jedhee kakatee dhufeette gaafa dhufu. Anis rabbii waan sodaadhuuf nikaa nama ofirraa qaba nikacha ofirraa buusu malee si wajjin hin jiraadhu jennaan waadanaa seeneette kakatee gaafa dhufu sitti hin buusu biran gawade gaafa dhufu garuu na giddisiise na wajjin ciisaa ture jette. Allahu akbar. Nama akkanaa jedhamaa jettu. Ma inni rabbiin shiichinu inni rabbiin shiichiyyuu gaafatu nu jira kan koo maal jettu kan koo maal hawaasa miidhuu hin danda'u garuu jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo hundi keessanu Hamzaa Jimmaa amma kashaan qabee jira. Kashaa jechuun shoortaan qabee jira jechuudha. Akkasitti obboleessi koo inni kaleessa asiinaa bilbila jechuudha. Akka haadha manaa namaa ammallee ni kaarraan buufne an jedhe. Allahu ilaalaa kana ilaalaa hojiisa. Nikaan irraa qabeedha. Maatiirra nikaa hidhadhiyaan jedhe. Maatiinis ni beeku jedhe. Inni kan Hamzaa kudhoo. Nikaa hidhateetiif dhibaadha hin gadda kan inni ispoortii hojjiisaa jiru. Argitaniitu jechuudha. Isiinis shiftaa cimtuu akka taate kunoo ragaa wajjin isinii qabadhee dhufee jechuudha. Intalattiin sun shiftaa akka taate jechuudha. Gamanumaan an booddee abbaa manaa ishee viidiyoo lammaffaa irratti isiniif qabadhee dhufa. Abbaa manaa ishee jechuudha. Amma kaa shorxaan laalaa yaa Oromoo kiyya hundi keessan dhaggeeffadha. Mee rabbiin jechuudha. Rabbiin gaafa si qabe. Wallaahi billaahi. Rabbiin gaafa hamma fayyaa qabdutti ni utaalta. Na amanin siin jedha yaa ilma nama. Hamma fayyaa qabdutti ni utaalta. Garuu qabaan rabbii ajaadha. Qabaan rabbii ajaadha. Qabaan rabbiin nama qabu jechuun fakkeenya Hamzaa fudhachuu dandeessu. Maa inni mee fakkeenya fudhadhaa? Fakkeenyaaf qabaa Hamzaan qabame iqaamaa qaba.
namni qaama qabu akkamitti qabama shortaadha. Ilaalaa kana qabaa rabbiin nama qabu laala. Amma dhufaa jira Hamzaan gara biyya. Mee eessa qubachuu dhufaa? Warra namaa fuudha. Hattuun nama meeqatu isaan eeggataa jira. Amma kunoo gurbaanii wallaahi ana jiraata yookaan immoo Hamzaan jiraata jedhe. Duniyaarra jedhe. Ilaal booda viidiyoo lammaffaarratti yoo rabbiin isiniif qabadee nufa isaayyuu. Kanaafuu mee sagalee obboleettii keenyaa jechuudha. Ijoollee baareen keessaa waan inni itti godhaa ture, waan inni boosisaa ture Hamzaa Jimmaa jechuudha. Kunoo ragaa wajjin isinii qabadhee fe'e sagaleedhaan jechuudha. Boohaa himatu jechuudha shamarroonni achi keessa jiran. Dhaggeeffadhaa. Akka itti aanutti isinumti dhaggeeffadhaati amanaa an waan cubbuu ilma namaarra kaa'uuf tokkollee hin qabu jechuudha. Kaleessa sobdee Hamzaa Jimmaarra cubbuu keessa na jedhamte cubbuu ta'uusaa kunoo dhaggeeffadhaa amma viidiyoo itti aanu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo lammaffaarratti immoo jechuudha isiniif qabadheen dhufa. Abbaa manaa ishee haadha manaa amma Hamzaa wajjin qabamtee jirtu jechuudha. Halkan gaarii jennaa booda walitti deebina warabbeen. Hojiinis Hamzaanin siin jedha wallaahi laazim. Hamzaan jireenyi isaa duuniyaan isaa kan ibiddaatu wallaahi laazim. Jireenyi isaa duuniyaan isaa kan ibiddaatu maqaa rabbi. Rabbiin duuniyaa fi akiraa milkii sana hin argachiisu wallaahi. Rabbiin nama har'a asirratti addunyaattis azaaba argee akiraattis azaaba argee ta'u inni ilmoon namaa shaantaa qabattee gammaddee galtu inni immoo feestaalii qabatee beela'ee hagalu wallaahi. Hamzaan nu beelesse baariini keessatti. Hamzaan nu beelesse siin jedhashe isin hojiin isin galcha jedha. Hojii yoo nu galcha birrii 30 fudhata, birrii 40 fudhata. Hojii yoo dhanne galle hojii yookaan nuuf ta'u yookaan nuuf ta'a. Uffata aadaan fidee jedha. Birrii 30 wayiitti nutti gurgurata. Jalbaabaan fideedha. Birrii 10 meeqatti nutti gurgurata. Itoophiyaa birrii meeqatti nutti gurgurata. Birriin isinii galchedha. Birriin keenya yoo galte 500 yoo galte birrii 70, birrii 60. Dhibba ijoolleen 500 yoo bakka biraatti yoo galfatan birrii 80, birrii 90 galfatu jechuudha.